namni nama tokko godhatee gabaasuu baatee nama dahoo godhatanillee gabaasaa wajjin xallasama. Dargaggeessanii kun yakka nama dhuunfarratti dalagamu jiru miti. Kun yakka walloo irratti arsirratti gosataa irratti godhamu jiru miti. Kun yakka qabsoo ama 50 irra godhamaa jirudha. Kun yakka fuulduree uummata keenya irra godhamaa jirudha. Waan raajii hin jee sirriitti dhageenya sana fakkaataan dhagayeetiin jira. Reef maalis hin jee ijoolleen tuni alaabaa uffatti dubbee hogga isaanii hoggaa laalte ijoollee durii jedha biyya gaafa turte warra qabsoo keessa ture miti. Oromoon maal barbaaddeeti alaabaa qabattee waraana biyya Yesuusitti ijaarratti. Biyya teenya immoo biyya teenyaaf maal achii goona? Kun deliberate tokko waa lama. Tokko ijoollee ittiin sossobanii if jala hiriirsuudhaaf. Sabboonaa walloo, sabboonaa arsii, sabboonaa alaa, sabboonaa ituu jee. Lama ergama qabanii qabsoo Oromoo maqaa Oromoo balleessuu barbaadan. Dhaggeeffadhaa Oromoon addunyaarra jirtan. Viidiyoon ijoolleen baalagee tun gootu boru gaafa isin assaayilam gaafattan isin gabbaati. Oromoon clear record qabdi hanga ammaatti bakka hedduutti. Ministoonni beekta warri ministaa jirtan. Maaliin beekamna? Obboleen keenya Somaaliitti wanni addunuu baasu maali? Mana hidhaa namni keenya hedduun jiru. Yakka keessa hin jiru. Kanaaf kabajaadhaan namni jiraata. Awurooppaas akkasii hanga ammaatti. Gaafa immoo maqaa Oromootiin afaan Oromootiin dubbatamaa yakki kun hojjetame. Already argaa jirtanii warri Oromoon jaalanne Oromummaarraa jibba qabu raabsuu eegalee jira jechuudha. Yakkamtoota dhaabsuu baannan kun yakka Oromoof Oromummaa irratti Oromiyaa irratti seenaa teenya kaleessaatii fi fuulduree teenya irratti godhamtuudha. Maayin gaafatee jira mootummaan harka keessaa qaba sirriitti qaba. Wanni afaan keessa qabadhuuf ragaa wajjin isinii fiduu deema. Ijoollee daa'imnatii lama qabeetiin jira. Kan isaati lagammaa ijoollee lama. Tokko maali tokko Harargeedha. Taa deddeebitee midilisti deddeebi'aa turte. Sana shibbirii keessa hojjetti. Deddeebi'aa turan. Ijoollee amma shiftaa bosona jirtu sanaas ta magaalaatiis namoota adda addaas argaa turan. San isiniif hin deeyisa. Dalagalii wanni laal wanni biraa lolloo isaan hin taatu. Wanni biraa maali wanni deemu jiru? Waan koominiitiidha raajiin kaase. Koominiitii biyya alaa kana dadhabsiisuudhaaf tooftaan tokko ittiin deeman afoosha bakkeetti ijaaran. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni akka qe'eetitti wal ijaaruu rakkoo hin qabu. Afooshaa walirra ijaaran. Afooshaa walirra ijaaran. Warri internet kanarraa waan gandummaa hedduu afuufaa ture. Dhiiroo waan an keessatti hin guddadhe. Hawaasa ituu fi afran qalloo wanni jaamu nama walitti akkana wanni takka argeen beeku. Eessaa eegalee afooshaa keessaa eegalee maaf walloo isiina. Ameerikarraa eegalee Awuroopparraa eegalee. Warri waan san ijaaree waan san isaa ture maal ta'e faarsee bulaa ta'e deebi'ee. Maqaan dha'uun barbaadu garuu ragaaniin isinii fida. Warri waan kana godhaa jiru jechuudha. Kun deliberate godhamaa jira. Jarri mootummaa tunuu fadhiitoo taateeti malee waanuma jarri isaan guddise isaan barsiisan qabattee deemaa jirti malee kun deebi'ee isaanuma miidha. Viidiyoon kun eenyu fakka oolu beekta Oromoo qofa maal yoo qofaa fi miti ka oolu warra kaan marroo qofa fi miti maqaa balleessu ka oolu. Mootummaa Oromoo warra fiin jettu sanas addunyaa irratti hunoo jarri mootummaa Oromoo kan nama godhe yaani himuu deeman jechuudha. Ifirra dhukaasaa jira namni Oromoo ta'e waan akkanaa godhu ifirra dhukaasaa jira jechuudha. Kuni yakka hamaa deemaa jiru jechuudha. Dhimmi biraa ka ana afooshaa irraa rakkoon qabu. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni wal gargaaruun keessattuu akka bakka magaalaa namni 2,000, 5,000, 10,000 jiru keessatti nam 50 60 namni ijaaramuu rakkoon qabu. Afooshaaf masgiidaaf chartii teessan keessatti nama jibba ganda biraa haasa'u sun ergama qabaa beekaa sumni facaasu jira. Afooshaan dhummuugaa jiraannaan dhummuugaa misoomsuuf nama dhummuugaa yoo du'e awwaaluuf kan akka gargaaruuf bareeda. Gaafa immoo afooshaa dhummuugaa ijaarratee machaara hamachuu eegale summitti jira kana beekaa. Summitti jira kanaan deemu jira jechuudha. Kanaaf wanni kun hawaasa keenya irraa barbaadnu warri biyyaa dubbee manuu kannaa maaliif
eessaa dhufe waan amma kalee deengatti sinoo godhu taayitiin warra gargaaruun ni qaba ijoollee wajjin teenye eenyu nu namni sun eessa dhalatee sadda baasu jira bar date of birth maaliif ijoolleen hedduun tuni waraqaa waan hin qabneef baayogiraafii hin qabdu wanta kana ni warri waan kana keessa hirmaachaa jirtan this will go permanently on your record fakkeenya suuti jirta intala takka tabbasteeti Ameerikaa dhufu barbaaddaa jennu wallahi waan hin siimu gaafaan ansi qabe rekoordii keessa seenta gaafa deembaasii dhayte si gabbaa wanni adda leeyte san because I am going to submit your bios fuula kee sagalee kee viidiyoo kee submitting godha as a dangerous criminal. Okay. Adira America ti jana janu nintau diva ma biya baka wanjiro fi. Jana jantus ajira kundan desu sinja. Kan jala mura sitim wan. Nimbe ka hawi me aga kawan. Haga fede oso fiance kabatte yakka kana wajannan I will make it my life mission you will never make it there. Malivi warra nangam mawli kabema bodri matansa. Already galchetin jira. Jala dedi mi kan godu. It pains me. Waggoota meeqaaf namoota meeqaaf asylum barreessaa ture ni beektan namni irraa fayyadamaa turta warri Kaanadaa jirtan Ameerikaa jirtan Awurooppaa jirtan. Har'a akka namni keenya miila isaa fuudhatee Ameerikaan dhahine Awurooppaan dhahine Abiy Arabaa keessattuu nama ajjeesaan jiraanne irratti dalagu jira. Waa'ee tokko dhiiga miskiinaati. Lama yakka Oromoo fi Oromummaa irratti hojjetamaa jirudha jechuudha. Umiti hangaan jiraadde Oromoo fi carraaqee Oromiyaa fi carraaqee uummata keenyaa fi carraaqee. Wanni ana qofaa miti na dura warri na dura aarsaa kenne lubbuu isaa itti wareegee hoggaa isin itti taphattan usne ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Dantaa namoota dhuunfaatirra dantaa sabaaf uummataatiif yeroo kamiyyuu caala. Kanaaf irra waliin dabarru kana beekaa sirriitti. Kanumaan jechuu barbaade asli namoota kaan keessa carraa kana. Galatoomii asli hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Namoota hedduu keessaanis nu dararu jira. Amzaa fa'a dhiifama. Namni yaada kannate yaada warra yaada kannatu ol buufna ol baafna. Inga. Jechumaaf hin barbaade. Hedduu galatoomii. Siitol chaara rakkoon qaba. Galatoomaa ulfaadha. Azumaanuu mucaan kun katanarra walaloo haala jireenya irratti barreessee ati poosti goote walaloo ergaa qabdu barreesse sanii dhalataa wallooti gaachana sabaa jedhama. Mee gaachana waan deemaa jiru kana irratti baga Jawaar illee wal agarte gaafduraa sagalee naataa jechaa turte. Waan amma deemaa jiru ka ijoolleen gandaaf gandaan abukaatoo gandaa taatee wal fixxu dhiyooma kana gaara san keessa deemtee gaara san keessattillee rakkattee turtee tumamtellee turte yoo dogoggoruu baadhee viidiyoo akkasii argee ture qaaman dhiyoo kana achiin deemte yoo xiqqaate yeroo muraasa dura waan kana akka nama qaamalleen dararaan kun sirra ga'ee tokkotti mee maaltu jira Jawaar illee gaafii maal qabda rakkoon isinirra ga'aa jiru kun akkamiin furamuu danda'a maddi isaa hoo maali kana walumatti illee nu ibsillee gaafii Jawaar qabdullee gaafatta dura nu ibsi ka'e. Maatu isinirra ga'aa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu takkan gammadee kabajamoo obbo Jawaar isinillee arguu kiyyaaf isin biratti dhiyaatu kiyyaaf hedduu takka gammachuu qaba. Kanatti aansee mana kanatti warra ol na harkiftanillee ulfaadhaa isiniin jecha. Yaada kanarratti wanni ani qabu bakka kana jidduu wanni jiru yoo jiraate rakkoo sammuu yoo ta'e malee rakkoon jira jee yaadu. Ilmi namaadhaa tokko karaa kana keessa akka tahee gaafa dhufee biyya namaa kana gahu rakkoo jijjiirrachuufi malee rakkoo ofirratti dhaluufi miti. Namni kamiyyuu ni rakkatu malee immoo dhiifama audio godhachuufi. Rakkoon tokko yeroo uumamu tokkotti madda qaba. Maddi isaadhaa eenyu akka ta'e immoo Rabbi haa beeku. Maaliif akka ta'e immoo sababa hin qabu. Biyya kanatti namni kan wal fixaa jiruuf kan lubbuu wal balleessaa jiruuf duriyyoonni ittiin beekamtii barbaaduu fi dhiiga ilmaan miskiinatiin ittiin fooloo barbaadudha malee wanni asirraa argataa jira yoo jiraate gonkuma hin jiru. Lubbuu ilmaan namaa irraa ilmaan namaa ajjechisiisaniiti ofii isaaniitiif fooloo itti barbaadan. Yoo fooloon laayif irratti yoo namni 2,500 hin jiraanne nama hin tuman. Kuni maal jechuudha? Achirraa fooloo barbaadudha malee ilmi namaadhaa tokko rakkoon inni itti waltumaa jiru gonkuma hin jiru. Kanaaf ammoo furmaata jiruun xiqqoo takka haga tokko kan furmaata taajee yaadu
gama tokko guruun jaaladhanii abbaan barbaaden jaalata abbaan barbaaden jibba namni ani nama gama kiyyaadha yookaan gama walloo jiru namaan beeku yookaan hin dhossee kan arsii qofarratti qubalaadhu kan argee qofarratti kan jimmaa qofarratti qubalaadhu yoo ta'e furmaatichi gonkuma argamuu hin danda'u. Yeroo immoo nuti ka walloo irratti qubalaadhu ka arsiidhaa callifamuu hin qabu abalu jaamee haga gandatti beekama gaafa karaa kana namni gaddeebee galu abalu galutti jira jaamee beekama gaafa inni galees jalatti hordoffii godhamee namni sun qabamuun rakkoo nama isa hafeef naga fiduudha. Malee inni darbee jira hin deebi'u garuu nama hafeef ammoo furmaanni inni dhufu. Inni immoo asitti hafee nama tumsiisu sun nama dararsiisu sun sanirraa fakkeenya fudhata ilma namaa hin dararu keessatti of argaa of eeggata. Inni kuni ilma namaa keessaa ilmi namaadha yoontini wahirraa fakkeenya hin fudhanne gonkuma jiilan godhatu. Waraana keessattis yoo namni nama dura jiru hin madoonne waraanni duubaa fiigu tokko hin tasgabbaa'u haga arguutti jechuudha. Ijoolleen wal darartu, ijoolleen wal ajjeeftu, wal tumtu, wal qabdee waan akka malee wal gootu ijoollee baadiyyaa keessa daladdu. Kan ofii isaaniitti nyaataniitu hin quufin, kan haadha fi abbaan isaaniitu bilbilaan isaan dubbisee argin jechuun sababa niitoorkidha. Nama tumsiisuudhaaf garuu niitoorkii barbaada gaara meeqa ba'an jechuudha. Kun rakkoo warri feemasoota ittiin fammasuudha lubbuu ilmaan hiyyeessaa ofii isaaniitti bakka nagaa ta'anii mana nagaadha manaan akkana nama kana keessa jiruu keessa ta'anii ilmaan miskiina irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiran. Ilmaan miskiinatiin beekamuun ammoo gonkuma waan danda'amu natti hin fakkaatu. Ani obboleessa kiyyaa fi yaada. Obboleessa keetii fi yaada. Yoo obboleessi kiyya nagaa argatu kan hin taate dirqama obboleessa nama tokko kabajuun qaba. Dirqama haga anarra gahu eeguu osoo hin taane osoo anarra hin gahin duratti gabbahee dubbatuun qaba. Inni jalqabaa godhuu qabdanii fi godhamuu qabu. Ijoolleen arsiitis ijoolleen wallootis gabbaatee fuula tokko wal faana kennuudha nama isaaniidha. Wanni durriyyeen ganda hin qabdu jaamuus hin jiru immoo durriyyeen ganda qabdi. Wanni ganda hin qabne hin jiru. Gaafa waan gaarii dalage namni tokko yoo nama gartee gabbahee waan gaarii dalage gooticha warra walloo naan jecha gaafa namtuu dalage lakki namni kun ganda kiyyaa miti naan jechuun gonkuma hin danda'amu fudhadhu sawwaan kana naaf fudhatamu. Akkitti naaf fudhatamu gaafa na waan hamaa dalagees walloodha gaafa na keerii dalagees walloodha. Akkasitti na fudhatuu qaban inni na jibbu akkasumatti na jibbuu qaba. Kanaafuu ijoollee walloo raayis ijoollee arsin raayis xiyyeeffannoon bakki itti kennamuu qabu warra lubbuu namaadhaa ajjeesaa jiru caalaa warri badii qabu warra ajjeechisiisaa jiru. Warri ajjeechisiisaa jiru ofii isaatii bakka gaarii jira bakka gaarii taa'ee lubbuu namaatiin taphataa jira ilmaan hiyyeessaa ajjeesaa jira. Furmaanni akka kanatti hin dhufu furmaanni akka itti dhufu inni bakka gaarii taa'u suni ilmaan hiyyeessarraa akka itti taa'u ofii isaatii yoo tarkaanfiin isarratti fudhatame qofa. Sanin ala ilmaan hiyyeessadhaa wal beekuu wajjin nagaan jiraanna jiraataa turre baadiyyaa arabaa kana keessa arsiisidhaa fi walloo jennee takkaa wal qonneen beennu nuti. Maal baruma lama baruma afur baruma kana keessa suudin eegalame. Maal erguma foloon dhufee suudin eegalame. Erguma tiktokiin kun dhufee foloon suudin eegalame. Ilmaan namaadhaa kan dararsiisaa jiru namoota jajjabaa maallaqaan nama gargaarantu jira. Maallaqa kaffalanii ilmaan hiyyeessaa tumsiisaa jirantu jira. Argamaa jira viidiyoolee ragaa garaagaraa bahaatis jira. Isinitti hin dheeressu yoo carraan argame yeroo biraa isinitti deebi'a galatooma. Gaafin Jawaar irraa qabdoo jira kun yaada keeti galatoom. Okay galatoomadha. Gaafin Jawaar irraa qabu yoo jiraate nuti waa'ee tokkummaa irratti anamma gaafii qaba. Gaafin kiyya tokkummaa irratti yeroo gama biyyatti hin darbu garuu wanni kun dhimmi ajandaa ijoollee gandummaa kana waan ta'eef tokkummaa keenya kanaaf furmaanni isaadha hayyuudha. Hayyuun ammoo nuti tokkummaa irratti nu jabeessuudhaaf dirqama isaanirraa wanni barannu akka daa'ima tokkotti anamma hayyuu dura dhaabbadhellee dubbachuun ni ulfaata. Osomaa gooramaa na qabu osomaa garaan na dhukkubu osoo dubbadhaa dhiifama naa godhaadha. Namni tokko hayyuu laalladhee anamma hayyuu jalattiin deemuu barbaada. Hayyuu jalattiin deemuu barbaada. Garuu gaafa tokkummaa irratti nu ajajan nin jabaanna. Gaafa garuu hayyoota jeddutti rakkoon uumamu gaafa hayyoota jeddutti mariin hin jirre hamileen nu caba. Keessattuu sababa paartiitiin Oromoon garaagaraan yeroo qoqqoodamee hayyoonni wal qoqqoodanii jaannatti dhaga'ama dhugaa rabbi akka nama tokkotti akka keessattuu daa'ima tokkotti hamileen na caba. Yeroon warroota siyaasaa amaaraa laalu Oromummaa irratti xiyyeeffatan malee paartiidhaan isaan ofii isaaniitii wal dhabdee keessoo isaanii keessumatti wal komachaa garuu immoo rakkoo jiru rakkoo isaanii keessumatti furatan.
keenya ammoo gaafa wal saaxilanii akka hin taane wal godhan nutu hamilee caba nutu karatti gorru wallaallee bibittinnoonne harka isaan jala osoo yaanu nama jala gorru wallaalla shimbirroo haatirraa duute taana karaa facaana kanaaf hayyuun keenya hayyoota jiranillee akka ofitti nuu qabanii tokkummaa irratti nuu jajjabeessan nutillee faana isaanii tokkoomnee tokkummaadhaan wal jala hiriirree ijoollettillee hamilee horamaa gaafsan ni jajjabaannan jaa galatooma ulfaadhaa tokkummaan humna. Galatoomi ulfaadhu walumaa galatti hayyoonni Oromoo maaliif walquban qabneedha. Kana dhumarra Jawaar ka deebisu ta'a. Ka itti aanu Sheekka Abbuttaati kitaabul jism. Hin dhedheeresin. Ana wayin dheereessaa duraan. Baay'ee yaada kiyya nama hedduutu na jalaa dubbatee osoo nan harka baasuu reefu nama jalaa hin abuuftani. So yaadni kiyya irra guddaan dhimma ijoollee kanarratti laal. Yeroo hasaasaa muqiima lakkoofsa tokko barreessi si argaara koo inboxii naa goote yeroo hasaasaa mucaan makkaan jiru lakkoofsa tokko barreessi itti Sheekka. Ijoolleen muqiimaa warri Su'uudii jirtan Riyaad, Jidda, Makka, Xaa'if, Waadii warri jirtan muqiimni lakkoofsa tokko barreessa. Keessattuu warri Su'uud Arabiyaa jirtan warri muqiimaa. Isintu birrii erga, isin biratti dubartii ijaazaa buufatan, mana isintu kireessa, isintu sawwaaqa, isintu bakka hunda geessa waan ta'eef muqiimni Su'uudii jirtu الرجال والنساء يعني أفان أربعة إيران dubartiin kee lakkoofsa tokko barreessa. Qeerroo hasaasaa si argaara lakkoofsa tokko barreessa. Itti fufi Kadiir. Khadiri ana كنت sorry. Asli dhiifamaa bee caalaa nu dabalee dhiifamaa bee. Dura si kennee barbooda jettee amma ka'aafi qoy obsi alii hundi jedhu. Dubbadhu ka'aaf. Hayye galatooma ani nama hunda feemasa aslirraa eegalee Hamzaa Ibsaa isin hundarraa hin komii qaba maaliif ija fuula jaa hor duratti maaliif yoo jettan ijoolleen tun guyyaa isin muka nama dhiibdu xiqqoo booda geestii keessan irra garrasii galee Maammadoonuu feemasa tahee abalu bira kunoo geestirra aslii bira ta'a abalu bira ta'a ani keetii muka nama biroo dhiiba jeeti ka'ee kutaa jechuudha. Namni tokko nama jeese nama gumaati balaaleffachuu qaba firraa fageessuu qaba sigalee naman tala Oromoo takka salphise yoon tala Oromoo takka safuu fidee ichirratti ol baasu guyyaatti aanu kokkofaltaniiti if maddii keessanii bira teessan sigalee wanni guddaan isin sirreeffachuu qabdan nama jeese nama salphise nama qootu nama Oromoo wali buusu obboleessa kee maan taane geestii warra feemasa irratti argamuu hin qabu sigalee tana jala murtanii beekuu qabdan achi ichi wanni jaamun jirtu ijoolleen ammaasiis dur diinni Oromoodhaa Saabaa'oodhaanii qabsoo Oromoo maqaa balleessuu ture arrammoo Saabaa'oo Sanjaawariis itti duulee hayyoonni itti duulanii nurraa usnaan qabsoo Oromoo maqaa balleessuuf sadarkaa Oromummaa namni jibbee yaa Rabbi jedhee namni if jibbu godhuudhaaf akka Oromummaa namni balaaleffatu godhuudhaaf Oromoon kanarra walirra dalayti jedhee maqaa Oromootiin gartee wanni baay'een dalagamaa jirti jechuudha. Kana laal Jaawarii fi Rabbiin jarjaran sii galee hoggii lafaa kaan garuu shadiidul iqaab jaa sii galee qabiinsi isaanii guddaa jabaatan ni xumuraami ni xumura. Kana dhiisiiti matoo hayaa biliyeenaan sosootu ijoollee tiifattee as keessa yaatu ta'a ruuza nyaatu tana dhiisi matoo hayaa biliyeenarootaan sosoo'u Jaawar Mahammad Xaragee Oromoorraa qaqqabe. Nama dila kanarra galatoonfachuun barbaada sii galee. Thank you so much. Laal saniifuu wal saaxiluu eegaltan wal saaxila nama yeroo hundaa'u wanna gestii keessan irratti nama harki dhiigaa nama intala Oromoo salphise gestii keessan irratti yoo dhiyeessitan isinuu diina Oromootii jechuudha. Saniifuu tanumaaniin bira kuta. Tattee aantu walumaanuutti deemna gaa'ee yaada namaatu hedduu na jalaa fiteeti galatooma tanumaafin ol deebi'e. Nama jalaa na buusuu dandeesse yoo nama ol galfattu jiraate. Qeerrooyyeen faanti gudar faanti warri yaada qabdan tekstii godhaa hin arga gubbarraan notifikashinii sirkii kana qofa jedhu waan ta'eef galatoomi ulfaadhu ka'aab Jawaarii fi Rabbiin jarjaranii jette Jawaar
FBI rabbiin Oromoof kenne. Tekisti godhi qeerroo sagalee mi tekisti godhi tekisti dubbisa. Thank you so much. Ibsaan nama yeroo dheeraa as ture. Yeroo dheeraa ture ka qaata dhufe dhiifamnoof olchi. Ibsaan I think yoo dogoggoruu baadhe Ahmadi wajjin kitaaba Jawaar bitatanii dhungatanii danatti fakkaate Jawaar gurbaan kun eenyu jedhee kalee barreesse. Ibsaa gaafa kitaaba Jawaar bitatan sanii Jawaar fuula keessa isin hin laalle akkamitti Jawaar maqaa isaa wallaale tokko achirraa kana lammata yaada keetti fufi nutti hin dheeressini. Waa'ee keetii fi waa'ee Ahmadillee keessa nu bayi kitaaba bitatan dubbiftanii achirraa ka'ii dubbadhu. Duraan dursee manni Oromoo hawaasni bal'aan asitti argamtan hundi keessanuu galatooma akkasuma immoo abbaan Oromoo fi Oromiyaa jawwee baga walitti deebinee wal agarree karaa gaafii asirratti hoggan deebi'u kitaaba dubbiftanii bakka takka irraa guutuutti hin finne tuttuunee jirra. Yeroo san keessatti namni asitti Niizerlaanditti jalqaba irraatti bitee carraa naa kennaniiti haa galatoomanii koominiitiin asiitis kun deebiin tana na fakkaatti fuula keessa wallaaluun hin jirtu girgiri jira. Sanii fi karaa yaada kiyyattiin deebi'a gaafis nan qabaa jawweedhaaf jechuudha. Gaafin tiyya tokkoffaanii akkana jetti jawwee wanni jirtu yeroo mara ka'umsi waan kana yeroo Oromiyaa keessatti rakkoo mudateedha. Rakkoo hawaasa Oromoo buqqisuu gaafa nuti ajandaa kana godhanna jennu ajandaan kun dhufa waan kan akkamiin laaltee bakka tana qabxii sanaa qabadhu. Inni lammaffaa immoo uummanni waan akkanaa kana walirra laawwatu arsis ta'ee hararges ta'ee bakka bu'u hundi isaanii yeroo hedduu warroota si balaaleffatanii si arrabsanidha. Kaayyoon isaanii guddoon akkana fakkaatutti warroonni biyyattuu yoo gallee mootummaanuu ramadee fi Jawaar arrabsaa jeeni ramadamaa jira nuti yoo waan feenes balleessine biyyatti yoo galle humaan godhu waan kana akkamitti bakka tana deebiin ta'e akkamiin laaltaa warroonni kun irra guddaan dhibbumaan dhibbatti warra si arrabsu dalagaa godhatanii jechuudha. Warroonni waan kana raawwatan hundi isaanii. Sodaan isaaniif keessatti illee hin qabne biyyattis yoo galle waan takka waan Jawaaris nu godhus hin jiru waan hawaasatti si fiduu hin jiru takka. Qabxiin lama tana. Qabxiin itti aantu reefu tuyitee turte afooshaa. Waa'ee afooshaa jechuudha. Afooshaan Awurooppaa uummata kan qabdu sun naabbee keessan jira. Keessafuu afooshaa dhiiraa caalaa taa shamara Ameerikaa tana teessee ijoollee tana duuban warra waa godhuu kana gartee itti kafantee fandii itti baaftu jira. Afooshaan takka taa dhuguma aadaa ofii leelisuuf jaaramtee jira taa walawwaallatu. Takka immoo tanuma keessa tanuma ijoollee tanaa jaaramtee jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ni beekta ragaan takka takkasitti dhufa jeetii yaada. Kanaan wal qabe. Kana keessatti kan sirriitti akka ranaa ibsitu barbaadu yoo galleellee deeggaraa mootummaati waan mootummaa deeggaruuf jedhanii mootummaa jalatti dhufachuun kun maal fakkaataa yaada ja'uun ibsachuu barbaada. Yaadni kiyya kana haafe gaala duras dubbatanii galatoomaa deebinee wal arguu kiyyaaf. Galatoomi ulfaadhu jawween waan amma wal marati tuttuqxaa takka alii kenneetiniin jirra abduu seefaa aboodetti aansina. Alii wallo dubbadhu hin dheeresin. Ali. Okay, sila caalaa olnaa butte natti tola. Caalaa fi hin jiru sagaleen kiyya caalaa yookaan maamma shurrubbee jara kana lama keessaa tokkollee sila olnaa butte natti tola. Okay, waan amma deemaa jiru irratti xiyyeeffannee yoo dubbanne waan hedduu nama gaddisiise gaa kan namoonni beekaa. Wanni kun diddeebi'ee marsaa takka lama qofan miti waan hedduu diddeebi'ee nu dhufaa jiru. Keessaa'u annama gardena beekta asli annama gandummaa yookaan waan amma ajandaa deemu kana keessaallee harka qabumme jalqabarraa kaasee hanga yoonaa kanatti illeedha. Gaafa duraatillee suumaa wajjiniin akka wanni kun dhaabbatu hedduu yaalii godhaa turre. Namoota tokko wajjiniin illee hedduu gurubbii taanee karaa waatsaappiitiin illee hedduu akka wanni kun dhaabbatu jalqabumarraa hedduu yaalii godhaa turre. Wanni suni wal nuuf hin qabne. Haa ta'uti akkuma ta'eefuu dhaabbatee qabbanaa jennee turre nutti tolee ture alhamdulillah jennee turre amma immoo bifa addaatiin nutti deebi'ee. Wanni amma deebi'aa jiru kun kan itti sa'aati. Yaa Caalaa Hussein akkasuma maamma shurrubbee. Lakkoofsa isaa barbaadaa ture yoo gadam dubbadhu. Caalaa Abaabuu darbadhu yaa. Amma wanni kun ka'eessi sa'aatii eessaa dhufte. Baalageen bakka hunda jirti. Baalageen Walloo keessallee ni jirti. Arsii keessallee ni jirti ni beekna. Garuu ka'eessi waan kanaa yeroo mara Oromoo kutaa hundaatti fakkeenyaaf
Saudi Arabiyaa kana keessatti Oromoo kamtu baay'ata? Arsii, Walloo, Jimmaa, Harargeedha. Ummata kana hundatti kamtu yeroo hunda quba laatee kamtu yeroo hundatti bu'aa jira waan jedhamu kana waliinuu beekna. Maqaa kutaa kamii dhaate? Ani amma Arsii yookaan Walloon jedhu. Sababi isaa Arsii fi Walloon ummata nagaati, hawaasa nagaati, hawaasa kabajamaa fi jaalatamaadha. Nin jaaladhallee. Garuu maqaa kutaa kanaa dhaate loogoo kutaa kanaatiin ummata Arsii jedhamuun maqaa Arsii waammataniiti keessaa naannoo waadii Dawaasiritti namoota 100 lakkaaman dalagaa Araba jala dalagatan dhiisanii dalagaan isaanii xiyyeeffannoon isaanii miskiina achitti baatii 2 baatii 3 dalagatee achi bu'u nama mushaararraa achitti bu'u mahatta akkana irratti waan jedhamuun achi wal ijaaranii yeroo hunda ijoollee Jimmaa waan hin taane irraan gahan, Harargee waan taane irraan gahan, Walloo waan taane irraan gahan yeroo hedduu wanni kun diddeebi'a. Wanni kun maaliif nurraan dhaabbate? Hin dhaabbanne. Nurraa qabadhaallee jedhamee iyyamee akka beektu gaa walumaan durarraa qabeeti. Wanni kun maaliif hin dhaabbanne? Ammallee wanni kun furmaatii yoo karaa kamiin argama? Araaramaan guddummaatiinis akka feemisummaa sagaleen dhageettii argatamu tokkoonis jedhamee hedduu wajjinillee waan kana itti buuneerra duraan waggaa 3 kanee yoo yaadatta ta'e. Wanni kun hedduu nu diddeebi'e ammallee gaaffiin ijoollee Walloo fedhiin ijoollee Walloo waa tokko wanni ishiin barbaaddu wama tokko nagaa nun tuqinaa qofa waan biraatiin miti. Yeroon akkas jedhoon akka gandummaan na fudhanne dhuguma jirtu. Nun tuqinaadha nuyi naman tuqnu yoo nami tokko tuqne nami tokko gabbee kan nu himatu ta'e itti gaafatummaa abbaaf fedhee fudhachuu danda'a. Ilmi Walloo daa'imni waggaa xiqqaa waggaa 12 13 tokko itti gaafatummaa fudhachuu waan danda'u akkasitti ofitti amantummaa qabdi. Yeroo hunda uummanni kun nutuqaa miskiina keenya saamanii, miskiina keenya waraananii, miskiina keenya caccabsanii namoota hedduu mana yaalaa jira asli. Kan meediyaa kanarra gadi baasneen himne. Ajandaan gandummaa kun akka nutti hin kaane waan jennuuf. Ani kan hin beeku. Nama saditu mana yaalaa jira. Haga dandeenya keessaan gargaarree kan rabbi na beeku meediyaa irra hin baasnu jenne osoo ajandaan kun hin ka'in duratti. Wanni kun yeroo hedduu nutti deebi'aa jira maali? Waa'ee Amma akka nama yaa achi jiru tokkotti warra gamaa gamanaa rabshaa kana kaasan akkamitti gara seeratti dhiyeessuu danda'an maal irratti gargaaru? Yaa waan bareedaadha. Diyaaspooraallee hin jiru. Diyaaspooraan isaan buush godhe yookaan ajandaa kanatti illee kakaasuuf kaan ani biyya kutti ilmaan Walloo kanan baana. Furmaanni alitti argamu warroota adda dureedhaan waan kana kaasaa jiru seera akka mootummaatiinis ta'e TikTok kun lookshin qaba. Yoon gongoruu dhabe namni TikTok kana fayyadama jechuudha. Kaan bilbila cufachuu danda'a, masmarii cufachuu danda'a. Garuu TikTok kun lookshin illee qaba. Namni gartee karaa mootummaa qaama mootummaatiin TikTok kanaan lookshiniidhaan irra gahanii nama yakka kana dalagu yeroo hunda tokkoon mataa qabanii guuruu danda'a. Maa jechuudha seera jala oolchamuu danda'a. Yoo akkas godhame alii kiyya yaada keeti namoota baay'ee waan jala kanaa jiranii fi gabaabina yerootiif nu of kolcha waan hafe yoo jiraate yeroo biraa akka carraa argattan abdii